Gmail akkaawuntii paaspoortii isaa hin beekne haala kamiin akka argachuu dandeessan isin agarsiisaa jechuudha. Iimeelii paaspoortii isaa hin beekne appii Gmailii gaa namni martinuu paaspoortii isaa baruu qaba jechuudha. Gmailii itti fayyadamaa jirtan kana akkaawuntii Gmailii bilbila keessaa qabdan kana paaspoortii isaa haala kamiin akka argachuu dandeessan yoo hin beeknes irraa jijjiiruu qabdu. Akkuma namni isinii baneen Gmailii namni isinii bane sana cal jettee itti fayyadamuu qabdan jechuudha. Paaspoortii haaraa jala kaawwachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo kana keessatti gaa paaspoortii iimeelii hin beekne takka haala kamiin akka argachuu dandeessan namoonni immoo irraa jijjiiruu barbaadanis haala kamiin akka paaspoortii Gmailii irraa jijjiiruu dandeessan isin barsiisaa jechuudha. Viidiyoo kana keessatti kan hin arganne kan hin beekne haala kamiin akka argachuu dandeessanu kammoo irraa jijjiiruu barbaadanis iimeelii bilbila keessan keessa jiru Google akkaawuntii paaspoortii isaa haala kamiin akka itti jijjiirrattanuun isin barsiisaa jechuudha. Kana isin agarsiisa namoonni haaraa taatan sabiskiraayibii tuquu hin dagatinaa isin jira. Chaanalee kana sabiskiraayibii godhaa. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira gahu laayikii fi sheerii gochuun eegalaa viidiyoo irra dhaggeeffattanu. Egaa isteeppiin isaa tokkoffaan inni isin karaalee itti isin iimeelii paaspoortii isaa argachuu dandeessan bilbila keessa irraa gaa siitiin gara seentu jechuudha. Awwala iimeelii sana bilbila irraa qabaachuu qabdu. Gmailii namni isinii bane ta'e kan keessan ta'e paaspoortii isaa argachuu duratti iimeelii sana bilbila keessa jiraachuu qabaa jechuudha. Siitiin bilbila irra seentanii eega siitiin gara seentanii ol xaa'uudhaan akkaawunti inda baakaap bakka jedhu kan jallaa maal jira Google Service jedhee jira jechuudha. Google Service bakka jedha kaanii tuqxu. Iimeeliin gubbaa kanarra jiru iimeelii isin paaspoortii isaa baruu barbaaddan ta'uu qaba jechuudha. Gubbaa kanarra kan jiru jechuudha. Iimeelii isin paaspoortii isaa hin beekne ammoo irraa jijjiiruu barbaaddan ta'uu qaba. Asirra tuquudhaan iimeeliin gubbaarra yoo hin jiraanne asirra tuquudhaan gubbaarratti jijjiirrachuu dandeessu. Hamma asirratti yeroo geessan paaspoortii isaa argachuudhaaf irra gad tuqxu yeroo takka iimeelicha irra yeroo tuqxan manaa jiru Google akkaawunti bakka itti kana yeroo takka ni tuqxu jechuudha. Gara Google akkaawuntii isin geessa manaa jiru Google akkaawuntii gad tuqxanii. Haala kanaan isiniif da iimeeliin sun gubbaarra yoo hin jirre mallattoo xiyyaa kaa tuquudhaan iimeelii bilbila keessa jiru keessaa iimeelii paaspoortii isaa jijjiirachuu barbaaddan yookaan baruu barbaaddan gubbaarra kaawwattu. Sana booda asirratti sekiruut saayin in bakka jedhu kana yeroo takka ni tuqxu jechuudha. Eegaa asirra kaawwattanii sekiruut saayin in iimeelicha gubbaarra eega kaawwattanii. Sana booda haala kanaa isinii banaa. Haala kana yeroo isinii bane ola xooftu kan namta takka mallattoon kun bicaa taatee taa'uu dandeessi. Kun yoo iimeeliin kan keessan bilbila keessa jiru kun lakkoofsa bilbilaa jala hin jirre yookaan immoo paaspoortii hin qabaanne bicaa ta'a jechuudha. Rikoovara lakkoofsa bilbilaa kun waa'ee barnoonni iimeelii hedduutu jira. Isa kaan guyyaa biraa isin barsa. Hamma haala kamiin keessin paaspoortii itti jijjiirrattan irraa olee kana bakka paaspoortii jedhanii agartu asirra. Isinis keessanirraa bakka paaspoortii jedhanii barbaaddu jechuudha. Paaspoortii bakkeedha kana. Asirra gad tuqxu yeroo takkaaf yeroo achi gad tuqxan diqqata qulfii iskiriinii bilbila keessanii paatanni yookaan waan isin bilbilaan qollafatta yoo isin gaafate itti naqxu jechuudha. Yoommoo kanaan dura paaspoortii Gmailii itti gootee jiraattan paaspoortii Gmailii isin gaafachuu danda'a. Foroogeetii aan deemtu jechuudha yookaan paatanni yoo isin gaafate paatanni ashaaraa qabaattan ashaaraa uuma tokkotti naquudhaan gara fuula duraa darfattu. Yoo dhiqata iimeelii itti isin gaafate paaspoortii iimeelii hin beekne yeroo gachirraa gad tuqxan haala kanaa isinii banaa sanduuqa keessatti akka isin paaspoortii iimeelii sanaa barreeffattan isin gaafata jechuudha. Paaspoortii hin beektanu iimeelii waan barreeffattanu qabdanu jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabdu try other way bakka itti kaa tuqxu. Yoo paaspoortii isaa hin beekne paaspoortii Gmailii gubbaarra jiru sana argachuudhaaf try other way gad tuqxanii wantoota sadii isinii baasa. Asirratti gaa use your paxi. Paxi jechuun sekiruutii yookaan immoo yoo kanaan dura qollafattee jiraattan qulfii piinii yookaan paatanni aanseenii isin jira. Inni kun paaspoortiidhuma hammallee paaspoortiidhuma Gmailii sanaa kanuma isin hin beekne irra deebi'ee isin gaafata jechuudha. Paaspoortii itti godhanii ammallee try other way jechuun mircaa biraa barbaaddadhu jechuudha. Mircaan biraa yoo paaspoortii isaa hin beekne mircaa biraa kan jiru maanni yoo asirra tuqxan ammoo uuma tokko isin gaafata yookaan lakkoofsa bilbilaa yookaan immoo rikoovar Gmailii isin gaafata jechuudha hammallee. Akkasuma didee foroogeetii isinii fide foroogeetii aan deemtu yoo sana didee haala biraatiin isinii fide paaksii yookaan paatanni itti naqxanii bakka paaspoortii kaa dhuftu jechuudha. Try other way yeroo isin tuqxan paatanni yookaan paaksii bakka itti tuquudhaan piinii bilbila keessa ittiin qollafattan divaayizii paatanni isaa yookaan immoo paatanni ittiin qollafattan itti naquudhaan asirratti fidee isinii baasa jechuudha. Yeroo paatanni itti naqxan haala kanaan fidee isinii baasa paatanni yeroo itti naqxan jechuudha. Kanaafuu haala kanaan isa awwalaa keettis sanduuqa awwalaa keetti paaspoortii haarawaa barreeffattu hamma booda paaspoortii Gmailii keessanii barreeffattanii cikaattu jechuudha. Maaliif isin gargaara paaspoortii Gmailii keessanii kan duraan hin beekne argattanii jirtu jechuudha asirratti. Karaa itti argachuu dandeessan karaadhuma paaksii yookaan qulfii paatanni bilbila keessanitti naqxanii bakka kana dhuftu jechuudha. Isteeppii kana yoo dogoggortan asirratti isiniif hin baasu. Kanaafuu asirra sanduuqa awwalaatti paaspoortii naqaa amma. Paaspoortii asirratti naquu qabdan gaa ka gubbaatiif kan jallaa tokko qaba. Mallattoo ijaa kaa tuquudhaan bantanii paaspoortiin sun likkii ta'uu dhiisuu ta'uu ilaaluu dandeessu. Sana booda mallattoo ijaa kana banuudhaan paaspoortii kana barreeffattanii cikaattu jechuudha. Akka inni ofiin seefii isinii godhus isas viidiyoo kophaa isinii qopheessa. Paaspoortii kana akka inni hin banne seefii ofiin akka inni isinii godhu yoo barbaadan jechuudha. Kabraa mallattoo ijaa kana banuun paaspoortii gubbaatti naqxan kan jallaatti naquu qabdu.
Sana booda change passport keessatti kaa tuqxoo jechuudha. Paaspoortii wal fakkaataa eegatti naqxanii barreeffattanii kaattu waraqatatti hamma booda akka irraanfanne paaspoortii Gmailii keessanii ammallee get start keessatti kaatuudhaan gara fuula duraa deemtu. Gara fuula duraa eeguu dhuftanii haala kanaas ni banaa. Asirratti wanti kun yoo dhiqaan keessan raayitii ta'uu yookaan immoo saayinii rikoovar jedha. Rikoovarii wantoota akka Gmailii lakkoofsa bilbilaa imeelii kan biraa rikoovarii godhaa jira. Isin isaan dhiiftanii ganjallaa kana kontiiniyuu Google akkaawunti keessatti tuquudhaan dudduubatti isin deebisaa jechuudha. Haala kanaan paaspoortii Gmailii argachuu dandeessu. Inni kan biraa imeelii kana jara rikoovar pooyin yookaan lakkoofsa bilbilaa itti guutuu rikoovar imeelii kan biraa fiddanii jala kaa'u maaliif isin gargaara jedhu kun guyyaa takka Gmailii kana yoo dhiqata paaspoortii isaa hin beekne lakkoofsa bilbilaa jala keessanii fi imeelii biroo bantanii fiddanii jala keessaniin Gmailii kana argachuu dandeessu jechuudha yoo dhiqata paaspoortii isaa wallaaltan. Ammallee two step verification kan jedhu kun oonii ta'ee taa'uu qaba. Sekiruutii bilbila keessanii kan isin eegu keessa isa tokkoffaadha jechuudha kun bareedaadha jechuudha. Kanaafuu haala hamma isin agarsiise kanaan paaspoortii Gmailii bilbilarraa yoo hin beekne jijjiirrachuu argachuu barreeffattanii achi kaa'achuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan namoonni lakkoofsa bilbilaatti guuttachuu barbaadan akkasumas rikoovarii jala kaawwachuu barbaadan waa'ee barnoota Gmailii irraa waan isin galle jiraate komanteetti gaafadhaa isin jira bifa viidiyootti isin dhiyeessa akkasumas imeeliin bilbila keessaa sawwaannaa isa tokkoffaadha. Sekiruutii cimsitanii eeggattanii itti fayyadamuu qabdu. Sekiruutii Gmailii hin cimsitan yookaan immoo hin eeggattan taanaan imeeliin keessan bannaan bilbilli keessan hundi isin jala badee jechuudha. Kanaafuu namni kan inni isin hordofuu danda'uun akkasuma kan inni bilbila keessaa argachuu danda'uun Gmail akkaawuntiidha waan ta'eef imeelii keessan jabeeffadhaa eeggadhaa itti fayyadamaa isiniin jedhaa. Barnoota Gmailii waan isin hin galle jiraatu komanteetti gaafadhaa. Barnoota tiktookii feesbuukii wal qabatee wantoota isin hin galle jiraatu komanteetti gaafachuu dandeessin jecha haala kanatti fayyadamaa viidiyoon akka namoota hedduu bira gahu laayikii fi sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa. Galatooma.